qur'aanni kitaaba kabajamaa dhimmoota hawaasummaa ilma namaa guutumaan guututti akeekuudha. Safuun islaamummaa ilma namaa bira darbee bineensotaafis tola oola. Safuun dhimma bal'aa hojiiwwan gaggaarii fi amaloota dansaa hunda of keessatti hammateedha. Obbolummaan dhugaa jidduu keenyatti mirkanaa'ee jira. Waggoota muraasa booda hawaasa diigame moo hawaasa ijaarame arguuf teenna laata? Maaliif muslimtoonni wal hamachuu fi wal xiqqeessuu aadaa taasifatan? Akka kanatti wal xiqqeessuun eessumaa nutti dhufe? Wal miidhuu wal irratti kijibuu fi basaastummaa hojii dhaabbii taasifannee jirra. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحبتي في الله، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تداوتو تكين أكم جرتن نجايا في رحمن ربي سنرتي هاجرات جرات سجنتا كين الصنعة ثم أجي إسلام ما نجلون إجاكم يادتم كتاوان دربان كيستي إباوان قرأ ألاتين حواسكين dadhabsiisutti jiran miidhuutti jiran maal fakkaatu waan jedhu keessatti miidhalaaluun kenna ni yaadatama. Itti aansuudhaan malaammaltummaa keessattuu matta'aa kennuun akkamitti ilaalama waan jedhuudha. Matta'aan gosoota adda addaa qabaachuu danda'a. Keessattuu abbootii taayitaatii fi namoota mana seeraa jiraniif kennaawwan adda addaa kennuun matta'aa faayidaawwan adda addaa argachuudhaaf waan namaaf hin malle yookiin immoo mirga obboleessa kennaa dhabamsiisuudhaaf jecha kennaawwan waliif kennaman kun yakka ta'uu isaanii, dhoorkamaa ta'uu isaanii, wanta hawaasa kenna tokkummaa isaa laamsheessuu danda'u keessatti ramaduun kenna ni yaadatama. Keessumattuu immoo malaammaltummaadhaan wal qabatee karaawwan isatti nama geessan keessaa gar malee akka malee aangoodhaaf futunuun waan miidhaa namatti dhaqqabsiisu ta'uu isaati. Yeroo ammaatti hawaasni kenna namni xiqqaas inni guddaas siyaasuma haasa'e, abbaa siyaasaa ta'e miti, hindu isaatu falaasama siyaasaa ta'e. Namni hundi siyaasaaf hawwuun kun, namni hundi aangoodhaaf hawwuun kun garantaanis nama geessuu danda'a waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan ilaalamuun barbaachisaadha. Siyaasni yookaan hin barbaachisu jechuu kootii miti, sirnaan ilaalamuun immoo barbaachisaadha. Egaa sagantaa keenya kana har'aa keessattis itti fufuudhaan malaammaltummaan miidhaa akkamii dhaqqabsiisuu danda'a, hadiisonni waan kanarratti xiyyeeffatanuu maal fakkaatan waan jedhu kan waliin kaasnu ta'a. Amma dhuma sagantaa keenyaatti akkuma dur baratame akkan wajjin turtan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Haasa'oo koo keessa dogongoroonni yoo jiraate egaa sirreessuu ni dandeettu. Guyyaa tokko Abubakr Siddiq radiyallahu an Yaziid ibn Abi Sufyaaniin muudamaan gara biyya Shaamitti ergamne. Seenaa bareedduu kaasna asitti. Abubakr Siddiq radiyallahu an yeroo bulchiinsa muslimtoota durii turan keessatti Yaziid ibn Abi Sufyaan nama jedhamu gara biyya Shaamitti muudamaan aangoodhaan taayitaadhaan ergan. Sana boodas akkas jechuun gaafii dhiyeessaniif Abubakr Siddiq, yaa Yaziid, ummataan irratti si muude kana keessaa firummaa dhiigaa qabdaa? Yoo qabaattate ati aanaa yookiin firoota keessaniif aangoo yookiin faayidaa addaa kennuu siif sodaadha jedhaniin. Hangana tokko jechuu. Abubakr Siddiq Yaziidin ofii isaaniitiif filaniiti yeroo gara biyya Shaamii ergansanitti of eeggannoo kennaniif. Namni ati achii firri ati achii qabdu jira, firummaa dhiigaa namni ati waliin qabdu. Firummaa dhiigaa yoo qabaatte namoota kee firoota keetiif faayidaan malle faayidaan taane isaanii kennuu dandeetta, isaanis ni miidhamu, atis dogongoruu dandeettaa jedhanii gaafataniif of eeggannoodhaaf. Subhaanallah. Jennaan itti aansuunis hadiisa tokko akkas jechuun odeessaniif. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkas jedhaniiru jedhaniin, namni muslimtoota irratti erga muudameen booda seeraan ala nama isaaniif hin taane kan isaan irratti muude yoo ta'e Allahun isa kana abaaree jira. Sooma isaatis ta'e salaata isaa irraa ol hin fuudhu,
ibidda jahannamis isa seensisa hadiisa kana imaamu haakim gabaasaniitiin jiru. Aangoon namaaf kennamu kun faayidaadhaan ta'uun qabu, matta'aa fudhachuudhaan ta'uun qabu, inni kennus inni fudhatus of ilaaluu qaban. Namni seeraan ala nama ummanni hin barbaanne yoo namarratti fe'an, yoo namarra kaayan, namni akkasanii sun guyyaa qiyaamaa Allah subhanahu wa ta'ala duniyattis isa abaaree jira, akhirattis abaaramee jiran. Ibaadaan gam fedhe yoo qabaate rabbiin irraan fuudhu hawaasa miidhutti jira waan ta'eef. Kanaaf ayyuha al-ikhwa wal akhawaat kabajamtoota daawwattoota keenya, isaawwan kun gosoota malaammaltummaa keessaa isa tokkodha. Walumaa galatti matta'aan yookiin malaammaltummaan karaawwan hawaasa keenya tokkummaa hawaasa keenyaa ittiin miidhutti jiru keessaa rakkoowwan gama alaatiin kaafaman keessaa isa jajjaboodha. Egaa isinis wantoota isin mudatanii fi keessattuu matta'aadhaan wal qabatee aangoodhaan wal qabatee wantoota raawwatamutti jiran waan naannoo keessanitti argitan kaasaa waliin mari'adhaa. Rakkoowwan kanaafis furmaata waaraa, furmaata barbaachisaa ta'e irratti mari'adhaa isiniin jedha. Qabxii isa sadaffaatti yeroo darbinu miidhaa zulmitti aansee malaammaltummaa matta'atti aansee karaawwan alaatiin wantoonni hawaasa keenya miidhutti jiranii fi diigamaaf saaxilutti jiran keessaa inni cimaan inni sadaffaan wal basaasuu fi iccitii walii facaasuudha. Qabxii kana bal'inaan kan ilaallu ta'a. Isiniif maaliidha wal basaasuun? Iccitii walii facaasuun akkamitti ilaaltu? Maal fakkaatti isinoo rakkoo kana keessatti? Mee of ilaalaa. Ilmi namaa amala uumama isaatiin wantoota isa irraa dhukatan beekuu barbaada. Wantoota beekaman qofa irratti daangeeffamuu hin fedhu. Amala ilma namaati kun. Hawwiin isaa wantoota hin beekamnes akka qoratu isa kakaasa. Ilmi namaa uumama isaatiin wantoota adda addaa waan isarraa fagaatanis qorachuu beekuu barbaada. Haa ta'u malee fedhii kana wantoota nama fayyaduu danda'an qofaaf yoo oolchan tola rabbii galateeffachuu ta'a. Fedhiin keenya waan adda addaa qorachuuf nu kakaasu sun yoo wanta gaarii irratti ta'e galata rabbiiti itti faarfachuun barbaachisaadha. Yoo immoo faallaa kanaatiin namoota dhuunfaas ta'e hawaasa bal'aa akkaataa miidhuun namni fedha iccitii namoota biroo basaasuu irraa of hin qusanne dallansuu fi adabbii rabbii keessummeessa jechuudha. Karaa faallaa ta'eetiin immoo iccitii namaa funaanuudhaaf, nama xiqqeessuudhaaf, dogongora nama baasuudhaaf jecha namni nama basaasu, namni iccitii namaa baasu, namni fedha akkanaa kanaan deemu, fedhiin kun fedhii hammaataadha. Fedhii adabbii rabbii namatti dhaqqabsiisuu danda'u waan ta'eef of eeggannoon barbaachisaadha. Iccitiiwwan dhuunfaa namoota basaasuu fi facaasuun dhoowwamaadha. Strictly jala sararamee haa beekamu. Iccitiiwwan dhuunfaa namoota basaasuu fi facaasuun dhoowwamaadha. Iccitii walii keessanii jala hin deeminaa. Nu hundi keenya iccitii qabna, nu hundi keenya hanqina qabna, dogongora qabna. Hanqina walii keessanii saaxiluudhaaf wal jala hin deeminaa. Kunis iccitiiwwan kana dhuunfaaf itti fayyadamuuf yookiin hawaasa keessa tatamsaasuuf ta'uu danda'a. Sababni iccitiiwwan namaa funaannuuf yookaan dhuunfaa kennaaf beekuuf yookiin immoo hawaasa bal'aadhaaf iccitii nama kanaa facaasuuf ta'uu danda'a. Inni kun dhoowwamaadha. Kuni lameenuu balaaleffatamoodha islaamummaa keessatti. Akka gaazexeessitoonnii fi barreessitoonni tokko tokko yeroo har'aa godhan kana jechuudha. Yeroo ammaatti gaazexeessonni karaa adda addaatiin namoonni waa barreessan karaawwan adda addaatiin iccitiiwwan namaa funaanu, iccitiiwwan namaa basaasu, rakkoo nama kanaa saaxilutu heddummaata. Gocha isaanii kanaanis keessumattuu seenaa dhuunfaa namoota bebbeekamoo gabaasuun dirratti saaxilu. Maqaa namoota dhuunfaa yookiin garee xureessuuf itti fayyadamu. Har'a sooshaal miidiyaa irratti maaltu godhamu jira? Facebook irratti maaltu deemamutti jira? Namoota adda addaa guyyaadhaan wal saaxiluun hojiin isaa kan inni nama akkanaati, waan akkanaa raawwate, kun akkana, booda kanaan sheer godhi waliin jedhaniin wantoonni akka kanaa kun islaamummaa keessatti balaaleffatamoodha. Dhimmoonni yookaan karaawwan ittiin iccitii namaa yoo namni badii raawwate ittiin baasnu ni jiraatu. San fuulduratti kan kaasnu ta'a. Nama yakka akkamii raawwate fi yakkoota dhimmoota akkamii keessatti nama kana badii isaa mul'isuu qabna.
namni kun yoo maal ta'e iccitiin isaa mul'achuu qaba waan jedhu fuulduratti kan itti dhufnu ta'a. Ammaaf garuu waan xiqqoo fi waan hin taaneef guyyaa guyyatti nama saaxiluun wal basaasuun ebalu akkana nama akkanaati akkana jechuudhaan bifoota adda addaatiin bifoota barreeffamaatiin keessumattuu yeroo ammaa hawaasa keenya jidduutti babal'achuu jiru dargaggoonni keenya wantoota akkanaa kana hubattanii irraa of qusachuun barbaachisaadha. Iccitii namaa jalan deemina. Nama amantii qabus haa ta'u nama amantii hin qabne iccitii keessa Rabbiin baasuu danda'a. Dhumti keenya booddeen keenya maal akka ta'e hin beeknu. Seenaa kana dura kaasne keessatti namicha wahii qur'aana barreessaa ture akka inni itti islaamummaa keessaa bahee kiristaanummaatti deebi'ee yeroo biyyatti awwaalamu biyyeen isa simachuu diddee biyyeen isa tufte seenaa nama sanii ilaaluun keenya ni yaadatu. Obboleewwan keenya kabajaa waliif haa goonu kabajaa waliif haa kenninu akka hin taane waliin godhinaa maqaa keessan waliin xureessinaa wal sattaraa walii obsaa irra walii darbaa kun eetiksii amantiiti naamusa amantiiti siyaasaa miti kun naamusa amantiitiin deemuun naamusa amantiitiin hogganamuun dirqama kiyyaaf keessa waan ta'eef keessumattuu dhimma kana irratti dargaggoota irratti sirriitti hojjetamuun hubachiisuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Maqaa namoota dhuunfaa yookiin garee xureessuuf itti fayyadamuun yeroo ammaa biyya keenyaaf biyyoota addunyaa irrattis babal'ateetiin argama. Maal harki keenya waan san barreessitu hanga san barreessinu osoo zikriiwwan adda addaatiin godhanne ijji teenya sa'aa meeqa ilaaga sa'aa jaalkan Facebookaaf maal laaluudhaan maqaa namaa xureessuudhaan maqaa namaa laaluudhaan itti fayyadamnu kun osoo qur'aana rabbiittiin qaraane maal qaba. Onneen keenya nu gogu jira siyaasa adda addaatiin dhaamsa adda addaatiin dhama'utti jirra. Mee gara qur'aanaa isaa deebinu gama hadiisaa isaa deebinu onneen keenya haa jiidhu onneen keenya gama rabbitti haa dhihaatu gaafas tokkummaan keenya ijaarama. Ayyuhal ikhwa wal akhawaat diinonnii fi munaafiqoonni immoo karaa adda ta'een iccitiiwwan muslimtoota basaasuuf maallaqa hedduu dhangalaasu. Inni hedduu nama yaachisu immoo isa kana. Munaafiqoonni adda addaa warri amantii islaamummaa jibban iccitii islaamummaa fuudhuudhaaf iccitii islaamummaa beekuudhaaf bajata guddaa ramadanii yeroo itti socho'aa jiranidha. Namoota ogummaa kanaan leenji'an hedduus bobbaasanii jiru. Nama iccitii kana iccitii namaa karaa adda addaatiin funaanuu danda'u hawaasa keessa raabsanii jiru. Ragaa basaastota kana irraa funaanan irra dhaabbachuudhaan tarkaanfiiwwan fudhataniin yakkamtoonni bilisa ba'anii namoonni qulqulluun immoo dararamutti jiru. Sababaa basaastummaa kanaatiin miidhaan basaastummaan dhaqqabsiise keessaa inni tokko namoonni qulqulluun yeroo itti miidhamutti jiranidha. Namoonni badii raawwatan namoonni cubbuu meeqa baadhatan immoo qulqulluu ta'anii yeroo itti jiraachutti jiraatanidha. Namoonni haqummaadhaan hawaasa tajaajilan iddoo isaanii irraa kaafamuudhaan isaanuwwan ga'umsaa fi kaka'umsa hin qabneen bakka buufamutti jiru. Namoonni hawaasaan deeman namoota akkamiiti? Dhuguma hawaasa qabu ga'umsa qabu hawaasa isaanii kana hoo beekuu jennee yoo ilaalle waan wal nama gaafachiisuudha. Akkanaami kana irraa kan ka'e cunqursaan akka badhaasaatti dhiphinni akka bal'inaa rakkinni akka gammachuu manni hidhaa akka mana bashannanaatti ilaalamu irran deebi'a. Kana irraa ka'uudhaan sababa basaastummaan hawaasa keessa faca'uutiin cunqursaan akka badhaasaatti dhiphinni akka bal'inaatti rakkinni akka gammachuu manni hidhaa akka mana bashannanaatti ilaalamutti jira. Dogongora namoota dhuunfaa hordofuun isaan basaasuu fi iccitii jireenya isaanii facaasuun kan dhoorkamee fi yakka balaa hedduu hawaasa irraan dhaqqabsiisu waan ta'eef jecha Allah subhanahu wa ta'ala akkas jechuun nu akeekkachiisa. Yaa warra amantan hedduu sihaa yookiin mamii irraa fagaadhaa. Gariin sihaa diliidha cubbuudha walis hin basaasinaa. يا أيها الذين آمنوا يا ور ربتي أمنتن يا وروت الأمس ربيتين هوك نمتن الدوسها يوكين ممي الراء فقاد قرين سها دلي جبود ولسم بساسنا ولا تجسسوا سورة الحجرات بقولنا فرتمي سجل كي وتكون ألم الرتي
الله سبحانه وتعالى إفتي والانبساسنا إجتي وليك السنين رابسنا والميل الآفتين فيدمنا ننجب دامس ربيتي اتفيدمون اتين وجتشون اتين ديمون درك أما كينتا يودوغان هواسا كينا نيجار جنيكا يانو تي كيستومو درقاقوني دامسا كان سرتنا كأيبتا علماء تيوكين بيكتوتي مسلم توتا برتي بساستمان يكا قدّا يكا جمال إمام العلوسين سفو يوكين عيبي يوكين دوغوغور وبليس مسلمة هردفون ساتئلون كتاب إساني روح المعاني جد مكيسة إفام سنيجرو كتاب إساني روح المعاني جد مكيسة شيك نكون عيبي نما تكو دوغوغور إسا هردفو دان إسا بساسو دان إجتيوان إسا كان فجاسون مال أكتي حكمين إسا مرتين إسا مال أكتي شيكني كن كتاب إساني كيستي أديساني جرو إمام أبو داودي في ابن منذر أكا قبا سنيتي أبي برزة أسلمي أكا اتئانو تدبر سني جرو نبي ربي صلى الله عليه وسلم إرقانو في دبر سنين أكا سجدن إسن نموني الربا كيسانين أمنون قلبين كيسانين موهن أمننين يا ورا الربني كيسان إسن أمني كقلبين كيسانين موهن أمنين warra qalbiin isaaniin amanin arraba isaanii qofattu amane arraba isaanii qofattu waan gaarii haasaa wanti sun immoo onnee isaanii keessaan maddine onnee isaanii sirrii miti onneen isaanii qulqulluu miti isin namoonni arraba keessaniin amanuun qalbiin keessan immoo isin amanin aybii yookaan hanqinootaa fi dogongora muslimtoota hin hordofinaa hanqina obboleessi keessan hojjetu hanqina isaa aybii isaa jalan deeminaa hanqina isaa qofa lakkaa'an oolinaa namni waan akkanaa kana raawwatu namni hanqina namaa qofa lakkaa'aa deemu nama arrabaan amanee onneen isaan amanin jechuudha uf laaluun barbaachisaa ta'a obboleewwan keenya namni aybii muslimtootaa hordofe keessoo yookiin gola mana isaa keessattis jiraatu rabbiin isa saaxila guyyaa tokko namni aybii namaa dogongora hanqina namaa qofa baasaa oolu ati immoo mana kee keessatti osoo dhukatteeyyuu gola mana kee keessayyuu osoo teette booruu mana kee keessa osoo teette booroo mana keetii keessa osoo dhukatte rabbiin mana kee san keessattu si saaxiluun isaa waan hin hafne ofirratti haa shakkinu haasa'a namoota biroo namni osoo isaan hin hayyamsiifatinii fi haala isaan hin jaalanne ta'een kan isaan dhageeffate qaama basaastummaati qaamota basaastummaa keessaa islaamummaan yeroo ibsu namni dhokatee nama dhageeffate karaa adda addaatiin haa ta'u namni dhokatee nama basaase namni osoo namni sun hin barbaanne isa daawwate dhokatee isa dhageeffate jechoota isaa kunis gosoota basaastummaa keessaa gosoota cubbuu keessaa isa tokkodha wanti islaamummaan hambiste tokkos hin jirtu islamic social values sona hawaasummaa ijaaruudhaaf qabxiiwwan hunda ibsiti islaamummaan babal'iste hawaasni kun akka ijaaramu waan barbaadamuuf mu'aawiyaan akka himanitti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akkas jedhaniiru hanqina muslimtootaa yoo hordofte daranuu yookiin caalatti isaan balleessita yookaan isaan balleessutti dhiyaatta abu daawud gabaasanii jiru gaafa hanqina namaa hordofaa deemtan gaafa nama tokko rakkinuma isaa qofa itti himaa deemtan caalatti nama san balleessutti jirtan caalatti namni sun akka inni badu akka inni dogongoro godhutti jirtanii jechuu yoommoo suuta ofitti dhiyeessanii malaan tooftaadhaan rakkina sanirraa hanqina inni qaburraa isa deebisan namni sunis ni tola hawaasnis ni ijaarama jechuu yoon taane garuu badiin taanetti wal oofutti jirra hawaasni keenya diigamutti jira jechuu gubbaarraa hamma dagaatti abuu hurayraan radiyallahu anhu akka himanitti ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkas jedhaniiru hayyamaan ala namni qaawwa mana namootaatiin nama ilaale ija isaa lameen baasu akka danda'an hayyamameefii jira hadiisa kana imaam bukhaarii fi imaam muslim gabaasanii jiru gosoota basaastummaa keessaa inni tokko nama dhokatee nama dhageeffateedha nama dhokatee nama ilaaleedha fakkeenyaaf namni tokko bakka namni taa'ee mari'atutti dhokatee yoo qaawwa takkaan nama ilaalu ta'e balbalaanis haa ta'u maskootiinis haa ta'u hulaadhaan namni daawwatee dhokatee nama ilaale nama san darbatanii ija isaa balleessu ni danda'ama jechuu seera islaamummaa keessatti sababni isaa namni sun basaastuudha nama san basaasutti jira iccitii namoota sanii hayyamaan alatti funaanutti jira waan ta'eef booda waan funaane san hawaasa keessa facaasa hawaasni sun ni diigama faayidaa
eeggumsa hawaasummaa ummata islaamummaatiif jecha ijji nama sanii akka baddutti ajajanii jechuudha. Subhaanallah, kun seerota islaamummaati, seerota jajjaboodha. Dhugaa rabbii yoo dubbanne seeronni akkanaa kun, heeronni qajeelfamoonni akka kanaa kun dhugatti soo irra hojiirra oolanii hawaasni keenya akka har'aa kana ni ta'a. Hawaasi ijaarama, hawaasa jabaa argachuun hin danda'amu. Mee irratti mari'adhaa. Seerota lallaafaa gaafa qabataa deemne hawaasnis laafaa deema jechuu. Wanti namni sodaatu jiraachuu qaba, keessattuu hawaasa ijaaruuf tokkoomsuu keessatti. Dabalataanis haala nama gaddisiisuun hadiisa Imaamul Bukhaariin gabaasan keessatti akkas jechuun himamee jira. Nabiin Rabbi akkas jedhan, haasa'a namootaa osoo isaan hin barbaanne kan dhageeffate guyyaa qiyaamaa gurra isaa keessatti sibiila baqfametu dhangalaafama. Namni dhokatee iccitii nama dhageeffatu sibiila baqsaniit guyyaa qiyaamaa gurra isaa lameen keessatti dhangalaasu, gurra inni ittiin dhageeffataa ture san jechuu. Gurri isaa ni baddi, nama dhokatee nama ilaale ijji isaa ni baddi jechuu. Kun basaastummaa hir'isuudhaafi hawaasni oduu adda addaatiin oduu hin taaneen akka hin diigamne eeguudhaaf jechuu. Kanaaf ammallee taanaan akka biyyattis yoo ta'e akka hawaasaatti eegumsi, kunuunsi yookiin to'annoon sooshaal miidiyaa irratti godhamu sirritti hordofamuu qaba, sirritti ilaalamuu qaba. Maatiin ilmaan keessan to'adhaa. Ijoolleen keessan maal irra oolu? Sa'a dheeraa maal irratti fixu? Hamma kutaa isaan bakka ciisichi isaaniitti deemaatii laala, to'annoo godhaa. Ilmaan keessan osoo sadarkaa irra hin geenne waan adda addaatiin akka hin kufne, wantoonni akkanaa jibbaansa sammuu isaanii keessatti uuma. Namni yeroo sooshaal miidiyaa irratti kan wal qeequ, kan wal arrabsu yoo ta'e jibbaa biyyaatti uumama, jibbaa hawaasaatti uumama, jibbaa islaamummaatti uumama. Jireenyi namaas tasgabbiin qabaatu jechuun ni diigama. Ayyuhal ikhwaa, dhimmi kun hunda keenya nu haa yaachisu jechuun barbaada. Kanaaf jecha muslimtoonni haala kanaan diinii yookiin amantii isaanii hubachuutu irra jiraata. Yaa dargaggoo, haala kanaan amantii haa hubannu. Ani kan isinitti mujjiru siyaasaa miti, diinaa rabbi isinitti mujjira. Akka amantiitti, akka pirinsipila qajeeltoo amantiitti hubachuuf ittiin deemuun barbaachisaa ta'a jechuu. Namoonni kabaja mirga dhala namaa qabu. Namni hundi isaa anis isinis, isinis innis hundi keenya mirga rabbiin uumamaan nuuf kenne qabna, kabaja qabna. Kabajni namaa immoo eeggamutu irra jiraata. Mana isaanii keessatti nageenya argachuu fi dhimma dhuunfaa isaanii raawwachuuf mirga qabu. Namni hundi isaatu mirga isaa keessatti, mana isaa keessatti bilisummaa argachuutu irraa eeggama. Waan yaade hojjechuu qaba. Isan basaasinaa, isan saaxilinaa, wal jalan deeminaa. Bilisummaan dubbachuu, yaaduu fi fedha isaanii ibsachuu haqa qabu. Namni hundi isaatu yaada fedha isaa waan keessa isaatti yaadeen hamma mirga nama biroon sarbineen yaada isaa ibsachuu qaba. Maaliif yaada kee ibsatti jechuudhaan namni basaasamuu hin qabu jechuu. Dabarsitanii waliin kenninaa. Namni mana muslimtoota basaasuu fi hanqinoota isaanii hafarsu yakkamaadha. Namni dogongora muslimtoota garanaa garas facaasu yakkamaadha. Namni kana raawwatee argame jireenya addunyaa kana irrattuu eebbiin isaas dirreetti baafamuun waan hin hafneedha. Irran deebi'a. Namni mana muslimtoota basaasuu fi hanqinoota isaanii hafarsu yakkamaadha. Namni kana raawwatee argame jireenya addunyaa kana irrattuu eebbiin isaa dirreetti baafamuun waan hin hafneedha. Guyyatti qiyaamaas sibiilli danfaan gurra isaa oduu asii fi achi guuraa turte sanitti baqfama. Oduu isaa, gurra isaa yeroo addunyaa irra jiru asii fi achi oduu guurtu san kanaan kana jettu kun akkas ta'e akkas nama walitti jirtu san guyyaa qiyaamaa adabbii isiitiif jecha gurra lameen isii keessatti rabbiin sibiila isii keessatti baqsa jechuu. Uf haa sodaannu, uf haa eeggannu yaa ummata kiyya. Basaastummaan meeshaawwan teknoolojii ammayyaa kan akka kaameraa fi sagalee waraabduun taasifamus kanaan garaagarummaa takkallee hin qabaatu. Sirritti haa hubatamu. Basaastummaan meeshaawwan teknoolojii ammayyaa kan akka kaameraa fi sagalee waraabduudhaan taasifamus kanaan garaagarummaa takkallee hin qabaatu. Namni kaameraawwan meeshaan teknoolojii yeroo ammaa jiru fayyadamuudhaan mirga namootaa sarbu, kan eebii walii saaxilu, kan wal basaasu kanaan garaagarummaa takkallee hin qabu. Adabbiin isaa qixa irratti raawwatama jechuu. Kanaaf obboleewwan keenya
hamma danda'ameen ijaarsa hawaasummaa ummata keenyaa irratti haa xiyyeeffannu. Iddoo jirtanii wal ijaaraa, wal sirreessaa, rakkinoota jiran walitti himaa, wal beekaa, wal quba qabaadhaa, tokkummaa keessan eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Keessattuu akka saba keenyaatti jechuu rabbummaa rabbi nuuf haa kennu, namummaallee rabbi nuuf haa deebisu, waan dhabne hunda rabbi nu haa kennu, balaawwan nu hagooganii jiran rabbi nurraa haa kaasu, jireenya keenya laaftuu rabbi nu haa taasisu, karaa salphaadhaan warra diinaa keenya baratee hojiirra oolfatu rabbiin nu haa taasisu, waan guddoo jireenya addunyaatii fi jireenya akhiraattis rabbiin nuuf haa kennu, ilmaan teenya haadha warraa akkasumas qabeenya nuu kenne keessa rabbiin barakaa nuuf haa kaa'u. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سجنتاكي نكنا راسرتي قولبنا قيايتي آنون عن قولتي ديبنوتي نجان نفترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.